Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aa keessatti marii biyyoolessaatii fi kallattii Itoophiyaan waraanaan booda itti deemtu mari'achuudhaaf as istuudiyoo OROMIA11 keessatti argamna. Kadiroo wajjin jirra, turtii gaarii qabaadhaa. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOPAan addameen Minisoota Dipaartimentii Fayyaa Minisoota dhaabbata Weelsheer Internaashinaal Dipaartimentii Fayyaa Raamzii Kaawunii fi OROMIA11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952 807 1003 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOPA damee Minisoota. Kadroo bakka nagaan dhufte. Galatoo. Meegara marii keenyaatti tarkaanfannuuti haalli biyyaa hedduu raafama guddaatu jira. Waa'ima naashinaal diyaaloogii kanatu ammas deddeemaa jira. Yeroo ammaa kana oduun dhagahamaa jiru Itoophiyaan gara marii biyyoolessaatti deemaa jiraachuu isiiti. Mariin biyyoolessaa kun marii akkamiiti? Isarraa haa jalqabnu. Saniin durattuu marii biyyoolessaa marii akkamiitii ka jedhu torbaan darballee waan haasofna jirruu fi gara sunittuu hin deemna. Suniin durattuu haga ammaan tana wanni deemaa jiru maal fakkaataa ka jedhu irra haa dubbannuuti. Waraanii humnoota ittisa Tigraahii ufiin jedhu bakka qabate naannoo Affariitii fi Amaaraa keessa guutumaa guututtuu bahee jira. Yookaan amma mootummaan dhiibee baasee jira akka mootummaan jedhutti. Warri Tigraahii pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el xalayaa mootummoota gamtoomanii fi barreessan araaraaf jecha nagayaaf jecha lafa qabannee turre ka Amaaraatii fi ka Affarii keessa waraanii kenna guutumaa guututtu bahee jira jedhee dubbatee jira. Suni walittuu qabatee haala duree wayillee dhiyeessee jira. Sun keessa tokkini ammaan tana balbaltii araaraa banaadha. Araaraa fi qophii jirra. Kanaafuu gara araaraa haa deemnu ka jedhullee ni jira. Kalammaffaa ammoo mootummaan Eertiraatii fi mootummaan Abiy Ahmedii waraana achitti akka godhuu hin dandeenye naannoon Tigraahii balalii xayyaaraatiif akka cufaa ta'uu danda'u uummati nagaa ittisuu fi gargaarsi namooma uummata miidhamee fi akka dhaqqabullee ka gaafatuu fi haal duree biraallee of keessa waan qabu baasee jira jechuu akka Reuters xalayaa mootummoota gamtoomaniitii fi warri Tigraahii erga waabeffatee gabaasen. Gara mootummaa Itoophiyaatiin wanni nu dhagayaa jirru torbaan lama keessattuu lafa kiiloomeetirii 500 geettu irra warra kan dhiibnee injifannee daaraa goonee barbadeessinee baasnee jirra jedhanii ammallee qoma dhawachuu tokko gammachuu akka malee guddaa tokkotu dhagamaa jira. Yaamichi araaraa ka warri Tigraahii dhiyeesse kunini gurra mootummaa Itoophiyaa waan bu'een fakkaatu CNN fi Reuters dubbii himtuu mootummaa Itoophiyaa Billene Suyyum waabeeffachuun akka gabaasanitti mootummaan Itoophiyaa ammaan tanattu balbalii araaraa waan cufaa jiruu fakkaata. Kanaan dura qalbii nagayaatiin yaada gaarii araaraa dhiyeessine warri kun haala isaan itti fudhatanitti waan hin jirree fi ammallee araaraa jechuun yeroo gubuu tahaa ka jedhu. Inumaayyuu naannoo Tigraayitti deebisnee waraana bobbaasuu fi fedhii qabna waan jedhu fakkaatullee tokko ambasaaddar Redwaan Hussein dubbatee jira. Itoophiyaan biyya Itoophiyaa bakka kamittuu seera kabachiisuu fi nagaa buusuu fi waraana ishii bobbaasuu dandeettii waan jedhu dubbatee jira. Haala gos kana keessatti haala waraanii Tigraahii geggeeffamaa jiru keessatti ammallee Eertiraa waraana kan keessattuu bifa cimaa taateen hirmaattee jirtu keessattuu mootummaan Abiy Ahmedii dubbii araaraa jedhee haasawaa jira jechuun araaraa biyyaalessaa araaraa nagaa buusuu jedhanii dubbataa jiranii araarii kunin wahunda hammachuu deema wanni naasamne mata dureen hin dubbatamne hin jirtu jedhee Redwaan Hussein dubbatee jira. Gara biraatiin ammoo dhukaasa dhaabuu warri Tigraahii dhiyeessee fudhatama hin qabu jechaa jiranii. Gara biraatiin miidiyaan Itoophiyaatii fi diplomaatonni mootummaa Abiy Ahmed illeen shanee barbadeessine shanee balleessine jecha odoo araara haasawaa jiranii ammallee Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti uummata nagaa hedduu fixaa jiranii uummata Wallootti, Wallaggaatti, Karrayyuutti, Gujiitti, Harargeetti uummata nagaa fixaa jiranii Tigraahii keessa illee dirooniin akkasumaan bombiin nama fixaa jiranii haala gos kanaa keessattuu araarii nagaa ka ammaan tanallee
warra Tigraahii ammachuu hin dandeenye ka warra Oromoo ka manidhaa gadhiisee hirmaachisuu hin dandeenye ka warra falmitoota filannoo keessa dhiibame bayaake kafaa'otii fi abaa'oo hirmaachisuu hin dandeenye haala gos kanaatiin mootummaan Abiy Ahmedii fakkeessa fi ammoo araaraa goonaa jechaa jira. Gara biraatti wanni araara kun ka dhagayaa jirru waan bira dhagayaa jirra. Heeraa diigaa Oromiyaa nuu diigaa warri jedhanii karoori kenna. Araari biyyaalessaa nutti fide sagantaan kun kenna. Sagantaan kun kan nu barbaannu fi Oromiyaa diiguu fi heera diiguu fi jedhanii miidiyaa irratti isaanii haasawachaa jira dhagaa jirra jechuudha. Galatoomii sanniin bal'inaan gara boodaatitti dhufnaati ammaaf marii biyyoolessaa kanaan wal qabateetiin yoo mariin biyyoolessaa qaamni isa qopheesse mootummaas haa ta'u warra mootummaa duubaan hoogganu haa ta'u mariin biyyoolessaa kun yoo barcuma irra kataa'u taate hidhamtoota siyaasaa Oromootiin ala qaamota ammaati kaafte kanniiniin ala marii ta'uu danda'a. Mariin biyyoolessaa rakkoo bu'uura rakkoo hundee biyya tokkoo furuuf marii godhamu tokko. Lammaffaa mariin biyyaalessaa yoo godhamu yookaan mariin siyaasaa ka cufaa hammatu ta'uu danda'u qaba. Ka cufaa iyyuu hirmaachisu. Warri manidhaa jiru miti warri siyaasaa Itoophiyaa keessa dhiibame hunduu isaanuu ka quuqaa qabnaa rakkoon Itoophiyaa nu ilaaltii nu hammatamnee nu hirmaachifne warri jedhee dubbatu cuftunu warri sila lolulleen ka qawween wal lolaa jiru cuftunu iyyuu dhiyaachuu danda'u qaba jechuudha. Mariin biyyaalessaa ka geggeeffamu tokkoffaa wal waraansa biyyi tokko keessatti deemu jiru akka karaa nagayaatiin dhumatuuf. Ka lammaffaa marii biyyaalessaa ka geggeessu mootummaan biyya bulchaa jiru rakkoo san furuu waan hin dandeenyeef qaama bilisaatii fi walabaa ta'e qaama amanamummaa qabu qaama fudhatama qabu qaama gos kanaatiin geggeeffamuu qaba. Ka Itoophiyaa tokkoffaa bakka hidhamtoonni siyaasaa hiikaman hin jirretti bakka warri Tigraayitii fi waraanni bilisummaa Oromoo Jaalmarroon faatii marii gubbaa hin jirrettu bakka hidhamtoonni siyaasaa kunini warra akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa faatii Abdii Raggaasaa faatii hidhamanii hin jirretti bakka kafaa'oo fi abaa'oon hirmaannaan isaanii beekamee hin jirru tokkotti mariintu godhamaa araarattu godhamaa jedhamee dubbatamuun rakkoodha. Rakkoon hundee Itoophiyaa isuma hundee sanirraa kaafame yoo hin dubbanne jechuun waanuma hin taane tokko yeroo hedduu godhanii waanuma wal fakkaata wallaala yookaan dogongora irra deebanii bu'aa addaa tokko eegudha. Mariin jedhame kun jechuun sila marii qaamii bilisaatii fi walabaa qopheessuu qabu. Ammumaan tana yoo dhageen koomishinii wuxineen tokko bahee jira ka koomishinii kan hundeessu. Koomishinii kanaaf warra muudama ka muudu muummicha ministeeraati. Muummichi ministeera qaama rakkootedha. Muummichi ministeera hundee rakkootedha. Yaadii isaa ilaalchi isaa falaasamni isaa haalli inni biyya kan ittiin geggeessaa jiru maddi rakkoo ka ta'e waraan kana kadhalee ka nama hiisisee ka filannoo kan rakkoo goosisee ka biyya kana gara kufaatii dinagdee kufaatii dippiloomaasii kufaatii waraanatii fi siyaasa guddaa ka fide muummicha ministeeraatidha. Nama madda rakkoo ta'e kaayoo rakkoo ta'e tokkoon ammoo fala rakkoo ka ta'ullee namallee himii eegii jedhame muummichi ministeera nama akka Daani'eel Kibratii faatiin uf marse. Nama akka warra jibbinsa Oromoo qabu ka Oromoo Maadaagaskaarittuu deebisnaa jedhee Girmaa Seefuu Maaruufaatiin uf marse. Biraanuu Naggaafa naman sodaa Oromootii fi waan qabuu fi Itoophiyaa irraa Oromoo dandamachuuf siyaasa dabalame jedhu gorsa ofii godhee ministeera godhee uf marse. Nami ministeerota gos kana muudate nama gos kamii koomishinii kanaaf muuduu deema. Kanaaf nami maddi rakkoo ta'e tokkini waan kan hoogganuu danda'uun isaayyuu sirrii miti. Kunuu hunduu rakkootu jira walumaa galattu mariin biyyaalessaa kunini yooma fakkeessumaa fi diraamaa fi Abiy Ahmed namu waraana mo'adhee mootii nagayaa tahuu deema sabattanya nugusiin gadaan kii gada araaraa gada nagayaa jedhee fakkeessa fi wagor malee rakkoolee Itoophiyaa sun ni fure biyya sun gara duratti deemsuu danda'a abdiin jettu akka malee xiqqoodha hin jirtu. Osoma marii keessaa hin bahin yeroo ammaa kana ajjechaa jumlaatti deemaa jira naannoo Wallootti Gujiitti akkasumas Wallaggatti jechuudha. Osoo ajjechaan jumlaa naannoo Oromiyaa keessatti akkana geggeeffamaa jiru qaamni uummata Oromoo bakka bu'eetiin marii kanarra taa'u jira jettee yaaddaa yoo jiraateef qaama akkamiiti waraanni uummata irraa osoo hin dhaabatin hoo barcuma kana gubbaa ta'anii marii biyyoolessaatiif dhihaachuun uummata Oromootiif furmaata ta'a jettee yaaddaa? Wanni fuggisoo ta'e tokkin marii biyyaalessa jechuun marii nagaa buusuuf araara buusuuf biyya tasgabbeessuuf godhamu. Karaa tokkoon afaan marii, afaan araaraa, afaan nagayaa, afaan wal danda'uu dubbachaa karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed hawaasa addunyaatiif uummata biyya keessa sobaa
ummata Oromoo irratti waraan labsee jira. Waraan lallabee fixaa jira. Kanammoo Wallootti waan inni godhaa jiruun argaa jirra. Wallaggaatti waan ta'aa jiruun ajjeecha abbootii gadaa ka karrayyuu ka ta'e ka ammaan tana mootummaan godhuun isaa mirkanaa'ee fi ajjeecha bakka adda addaa Oromiyaatu ta'aa jiruun wal qabatee wanni ta'aa jiru haala gosa kana keessatti mariin ta'uu hin danda'u. Karaa tokko namijjeesaa nama fixaa waraan labsaa miidiyaan kan gubbaatti dubbii waraana dubbii hammeenya halkanii guyyaa lallabaa ummata Oromoo diinomsaa karaa biraatiin ammoo ummata Oromoo wajjin mari'adha jechuun hin taatu. Bakka bu'oota ummata nama ummatii deeggaru nama yaada kiyyaa ummatii na agarsiisa yookaan na calaqqisiisa warri jedhaman kan akka Jawaarii fa'aa hidhaa kan akka jechuun Abdii Raggaasaa fa'aa mana hidhaattu hidhaa ABO fi KFO marii fi filannoo keessa dhiibaa mariin taatu hin jirtu. Ummati Oromoo bakka bu'aa qaba bakka bu'aa ni qaba. Bakki bu'aan ummata Oromoo ammoo marii irratti argame jira hin jiru. Bakki bu'aan ummata Oromoo ta'uu ka danda'u eenyu takka warra gaaraa jiru kan maqaa qabsoo Oromootiin bosonaatti galanii karaa nagaatiin balbalii cufamtee jedhanii jechuun qabsaawaa jiran warri kun marii irratti argamuu danda'uu qaba. Yoo dhugumaan Itoophiyaan marii godhuu fi marii bu'aa qabeessa gaggeessuu barbaadde warri man hidhaa jiran cuftin iyyuu marii kan gubbaattu hiikamanii hirmaachuu danda'uu qaban. Warri man hidhaati ala jiranii ka dirree siyaasaa keessa dhiibamee gariin manattuu hidhamee gariin ammoo waraqaan isaanii irraa haqamee beekamtiin isaaniif kenname warri kunniif marii keessatti hirmaachuu fi haalli mijachuu qaba. Warri biyya ala jirulleen kan dhimmi Oromoo nu galchanuu ilaalaa jedhu. Marii biyya ala jechuun kana. Dubbiin Oromooti yookaan dubbiin Itoophiyaa na ilaala qaamii jedhu ka saba kamii ka gosa kamii ka naannoo kamii haga baay'inaa fi humni isaatti haga dandeessatti hirmaachuu danda'u qaba. Haala gosa kanaatiin mariin hin taane marii bu'aa qabeessa taatu miti jechuudha. Namni gari OPDOtu waggaa OPDOtu bakka bu'aa bakka nu bu'aa jedhanii yaadan. OPDOn garuu yoo diina Oromoo taate malee kalaqa ishii gaafuma hundi of irraa kaasee haga ammaan tanallee fal ta'uu hin dandeenye. OPDOn Oromoo ijjeesaa, Oromoo hiisisaa, Oromoo miidhaa, Oromoo irratti rakkoo dhaqqabsaa jirti. OPDOn kun jechuun qaama marii kamiyyuu ta'uu hin dandeettu. Marii kamiyyuu gaggeessuu hin dandeettu. OPDOn kakalee Oromoo hidhaa turte, Oromoo ijjeesaa turte, ka Oromoo galaafachaa buqqaasaa biyya baasaa deegsaa turte hardhallee waan sun godhandeetta. Kanaaf nu Oromoo bakka buunee Oromoo fi dhaabbanna jechuu dandeetti. Warri garuu kaleellee diina Oromoo godhatee hardhallee jechuun naftanyaa mataa ofii godhatee sirna sun deebisuu fi carraaquu Oromoo bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Akka yaadu kana kanaafuu bakka bu'aan uummata Oromoo haala ammaan tana marii jedhamu kan keessattuu an argaa hin jiru. Mee gara marsaalee hawaasummaatti haa deebinuuti. Marsaalee hawaasummaa irratti yeroo hedduu aktiivistoonnii fi namoonni miidiyaa irra jiran tokko tokko hayyoonni naannoo Amaaraadhaa keessattuu diigamiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sirritti lallabanii miidiyaa isaanii irratti dubbatu. Seerattis namni isaan gaafatu hin jiru. Yoo dhugama mootummaan naannoo Oromiyaa humna dhabee uummata Oromootiif ajjeechaa deemuuf saamicha deemuuf seera kabachiisuu dadhabuun isaa diigamiinsi lallabbiin diigamiinsaa sun sirriidha jettee yaaddaan? Watakkatu jira akka seerattu yoo lalle namii tokkini karaa nagayaatiin karaa hokkaraa hin qabneen humnaa hin ittiin fayyadamneen yaada gosa kamiyyuu calaqqisiifachuu danda'uun rakkoo maatuu hin qabu. Heerii ammaan tan Itoophiyaa jiru kun bakka nuun bu'u jijjiiramuu qabaa. Bulchiinsi Itoophiyaa kan ammaan tana jiru kunini bakka nuun bu'u jijjiiramuu qabaa. Jedhanii namni tokkini yaada isa dhiyeessu wama rakkoo hin qabu. Rakkoo watakka hin qabu. Oromiyaallee nu diiga jedhanii gaafachuu rakkoo hin qabu. Garuu uummata Oromoo tuffachuun arrabsuun yaamicha waraanaa kakaasuun sunitti rakkoodha jechuudha. Sun ammoo qaamni seerii ilaalu ka Oromiyaa haa taatuti yookaan ka mootummaa seeraan gaafachiisuu dhabuun dadhabiinsa mootummaa sun agarsiisa jechuudha. Wanni rakkoo ta'ee Itoophiyaa keessatti yaadii garee adda addaa bakka walqixxee ta'e hin qabu. Gariin tokkine kahee Oromiyaa nu diigaa, Itoophiyaa nu diigaa, seerii kun seera jechuun gosaatii barbadaahuu qabaa maali jedhe duula guddaa godhe. Garuu warri sila Itoophiyaan nu diigamuu qabdi, bilisummaa argachuu qabna, keeyyatti 39 hojiirra nu oolu warri jedhan hidhuudha rakkoon. Yaada tokko Itoophiyaan ni jaalatti, yaada garii mootummaan Abiy Ahmedii ni balfa yookaan ni balaaleffata, warri yaada garii qabu ni hidha.
ifi warrum yaada iyyuu hin qabne waanum jibbuuf yaada gos kana qabdanii yaada gos kanaatiif dhaabbattan jedhanii isaanii dirree siyaasaa keessa dhiibaa dirree siyaasaa keessa baasanii tarkaanfii irratti fudhatanii argaa jirra. Ammoo wanni rakkoon guddaan tokkini biyya dorgommii yaada godhamu keessatti yaada tokkoof miidiyaa kennite akka mootummaattu miidiyaa mootummaa irrattu yaada Itoophiyummaa faarsu yaada Itoophiyummaa deeggaru yaada jechuun amaarummaa yaada saba biraa tuffachiisu maali godhuufi sagalee kennitee fi hafarsitee maal goote yaada biraa ammoo kafaallaa suni dhaabbatu yaada federeeshinii yaada walqixxummaa sabaaf sablammii yaada Oromootii fi yaada gara bitaattuu cillaanfata kabiraa dirree siyaasaa irra dhiibdee yoo warri yaada suni dubbatu hiitee yoo warri yaada suni dubbatu ijjeestee biyya baastee Itoophiyaa gos kamii akka taatu garsiisa jechuudha. Anak yaada kiyyatti walqixxummaan yaada dirreen jechuun namundaafiyyu madaalawaa ta'e dhabamuudha rakkoon guddaan. Kanaaf warri faallaa kan mootummaan Abiy Ahmed jajjabeessu ofii isaaniitti waan fedhan dubbatanii namni isaanii kan hidhamu hin jiru yookaan yoo jiraatellee takkaa lama. Warri keenya waan takka hin dubbatinu namummaan lafa ka'ee mootummaan yaada akkasii qabdaa maali akkasii qabdaa jedhee abbaa fedhidha. Kun maal na yaadachiisa seeti yeroo durii ijoollummaa darga ijoolleen gaafa waliin taphattu ijoollee keessa jabaan kan humni qabu tokkini ka'eefa lafuma ka'ee nama humni hin qabne kabala yookaan dhabanas. Mana dhoofta ittee gaafattu garaa keessa naan rabsee siin jedha. Garaa keessatti atin dubbanne wanni amma Abiy Ahmedii fa dubbatu warri garii odoo yaadii isaanii waan tokko Itoophiyaa fi yookaan ammoo Itoophiyummaa fi ilaalchaati qabdu yaadati qabdu sirrii mitiranii dirree siyaasaa keessa dhiibanii nan baasu namiisisu waan gos kana argaa jirra. Wanni kun agarsiisu yaadii warri ka dubbatu kun Itoophiyaan garamittu akka deemu ka agarsiisullee tokko. Mariin Biyyooleessaa jedhamu kun maalirrattuu mari'atamuu deema maalirrattuu murtiin dhaqqabuu deema ka jedhu ammumaan tana kallattii argaa jirra haasawa warra irraa. Maal jennaan waan warri ittiin waari'u ijoollee waareen baatii jedhan waan Abiy Ahmed man keessattuu haasawa aktivistoonni Amaaraatii fi miidiyaa warraa gabbayee haasawa jechuudha. Mee marima kana keessaa osoo hin bahin yeroo ammaa kana marii biyyoolessaa kana keessa keeyyanni 39 barcumarra kaa'amee jira. Keeyyata kanarraa eenyutu fayyadamaa? Keeyyanni kun maaliif barcumarra kaa'ame sitti fakkaata? Dabalataanis faaruun biyyattiin Itoophiyaa takka alaabaa takka jalatti jedhu maal ta'eetiin keeyyanni kun barcumarra kaa'ame sitti fakkaata? Keeyyati 39 handhuraa yookaan ammoo jiddu galeessa heeraa Itoophiyaati. Wabii mirgaa sabaa fi sablammii haga dhumattuu kan mirkaneessu. Mirgi sabaa fi sablammootaa kan ofiin of bulchuu haga biyya walabaa kan mataa ofii dandeetu dhaabbachuu akka Eertiraan jechuun Itoophiyaa irratti bilisoomte kan ittiin bilisoomuu fi wabii kennu jechuudha. Kanaafuu handhuraa fi akkasumas jiddu galeessi mirga sabaa fi sablammii kan federeeshinii kana bakki inni ittiin ibsamu bakka kana jechuudha. Keeyyata 39 kun falmii guddaa kaasee jira. Fottooqullee waan of keessaa qabuuf yookaan ammoo hira ofii murteeffachuu hanga biyyuuf dandeetu dhaabbachuu waan of keessaa qabuuf. Kanaan walitti qabatee falmii guddaatu jira. Warri garii wanni kun waan yaada Itoophiyaa diiguuf Itoophiyaa barbadeessuu fi bombii warri Tigraay awwaalee deemee jedhanii dubbatan. Warri garii lakkisii kun wabii mirga sabaa fi sablammiitii fi laf kaahamee jedhamee dubbatama. Yaadi birallee hin jira akka hundaafuu. Yaada gos kanaa kaasanii mari'achuu danda'uun badii waan takka hin qabu hammeenyumaatu hin qabu. Garuu akkuma durattuu dubban yaada gos kana falmisiisaa ka ta'e ka siyaasa Itoophiyaa keessattuu waggoota 30 darbane kana yaada akkan wal falmisiisa yaada akkasii warra siyaasatii fi uummata bal'aallee wal dhabsiisa wal nyaachisa wal falmisiisa kan irratti mari'achuuf irratti haasa'uu fi qaamii dhimmi kun nagalchaa jedhee yaaduu danda'u cuftunu kan mirgaa bitaan jiru irratti hirmaachuu danda'a. Amma Itoophiyaa keessatti warra jechuun immiyyee Itoophiyaa faarsu warra Minilikii faarsu warra sirna durii faarsu ka heerii kunin nu hin barbaachisu keeyyattu dhukkubii heera kanaa keeyyata 39 jedhan warra ammaan tan boba Abiy Ahmed jalatti walitti qabame kanaa fi wanni kunin warraa fi gammachuudha. Amma waraan injifannee jirra waraanan duubattu wannu deemnu yaada dhukkubaa
warri waraanan ammaan tannu mo'anne warri Tigraay awwaalee deemee kana heera isaaniitii fi keessattuu keeyya 39 kan diiguu deemna ka jedhan suniidhaan garasitti deemaa jiran jechuudha. Bakka mariin hunda hammatu hin jirrettu bakka bu'oonni sabaa fi sablammii bakka deeggartoonni heera kanaa federeeshinii kana hin jirrettu mariin dhimma kana irratti gaggeeffamu yookaan ammoo haasan dhimma kana irratti gaggeeffamu ammumaan tana kallattii waliin lafa nuu kaa'u yoo nu garsiisu heeraanittu fayyadamanii marii waan jedhamu kanattu fayyadamanii heera kan jijjiiruu fi Itoophiyaa gosa Abiy Ahmedii barbaadu Itoophiyaa warri sirni dullachi darbe barbaadu bocuu deemuu fi akeeka keewwatan sun qofa miti wanni isaan barbaadaa jiran waan hedduu naannolee diiguu dabalatee ammaan tan naannoo Oromiyaa bakka hedduutu diignaa warri jedhanittu jira. Finfinnee fi bulchiinsa naannoo 14 durii ittiin jedhan dhaabnaa deebisnee warra jedhutu jira. Warra jechuun sirna federeeshinii ka afaanii kanaa fi waan hedduu jijjiirra jechaa jiranittu jira. Alaabaa biyyaa jijjiirraa warra jedhanittu jira. Warra jechuun seenaa Itoophiyaa akkaataan itti himamuu fi akkaataan afaanii biyya suni hojii irratti ol jijjiirru jedhutu jira. Warri kunini ammaan tana olaantummaa miidiyaa qaba. Olaantummaa yaadaa qabnaa jedhanii yaadaa jiranii mootummaan Abiy Ahmedii kennaa jechaa jiranii warri kunini yaada isaanii bakka ni gaannaa jedhanii karaan isaan hin deemne hin jiru. An kanaafuu jechuun mariin keeyya 39 fi marii walii galattu wanni jedhamu kun bakka bu'ummaan saba hundaayyuu bakka bu'ummaan ilaalcha siyaasaa adda addaa hundaa hin jirretti bu'aa qabeessa hin ta'u eenyumaayyuu rakkoo bira rakkoo kan caala hamaa ta'e rakkoo kan caala guddaa ta'e dhaluu deema. Waraana kan kadhale yaada gos kanaati yaada Itoophiyaa kan gara mirgattu hirkata sirna dullacha durii deebisuu sanitti fide. Yoo ammaan tan sirna dullacha durii finnaa jettee ammoo heeraa jijjiirraa jettu rakkoon Abiy Ahmedii qabu warra Tigraay qofaa miti Oromiyaa qofaa miti Itoophiyaa guutuu waliin gaya achirraa ammoo gara gaafa Afrikaa illee babal'ata rakkoon kun rakkoo hamaa dhaluu deemaa jira yaadan. Galatoom Kadiroomee faaruma kanaan wal qabateetiin uummanni Tigraay yeroo ammaa kana waraanni isaa magaalota garagaraa keessaa bahee jira naannoo Afaariitiif naannoo Amaaraa keessaa keeyyanni 39 qaamota mootummaa keessaa namoonni tokko sadarkaa ministeeraatitti uummata Tigraayiif bulchitoota Tigraayiitiif yaamicha godhanii yoo barbaadan hanga fottoquu ni dandeettanii waan jedhu haasaa isaaniittu kanaan durallee ture. Keeyyanni kun isaaniif qaamesitti fakkaata. Yoo uummanni Tigraay keeyyata kana ka fudhatee fottoquu taate biyyattiin garam deemti? An jechuun keeyyatii 39 ka warri Abiy Ahmedii ammaan tan haasawaa jiruuf warri Tigraay akka Eertiraa mirga ufiin of bulchuu hanga biyya of dandeette dhaabbachuu hayyamuu fi waan godhamnatti hin fakkaatu. Namni gara akkasitti yaaduu ni danda'a. Maal jennaan gaafa warri Tigraay akka malee humni qabaatee mootummaa Abiy Ahmedii aangoo isa sodaachisan sani Abiy Ahmedii gaafa sunitti warri kun mataa bowwoonatti ta'uu bira narra deeme wayya jedhee nama akka Adaanech Abeebee dubbachiisee ture. Ammaan tanattu keeyyata gubbaattu mariin geggeeffamu keessattuu keeyyata 39 gubbaattu mariin geggeeffamaa jiru kun an akka na fakkaatutti warra sirna dullacha durii gammachiisuu fi keeyyata kana jijjiiruu fi keeyyata kana waliin wantoota jira ka mirga heeraa jijjiiruu fi waan godhamu malee warra Tigraayitii fi mirga ufiin of bulchuu haga biyya of dandeette dhaabbachuu kennuu fi waan godhamnatti hin fakkaatu. Wata akka asirratti dubbadhuuti warri Tigraay keeyyatee jiraate jiraachuu baate mirga kana namuuni qaba. Mirga kun mirga waliigalteen addunyaa hedduu irrattuu mallatteeffame biyyoonni keeyyata isaanii keessattuyyuu mirga hireen ofiin murteeffachuu hanga fottoquu hin qabne kan mirga kana uummata isaaniitii fi bifa referendamiitiin hayyamanni jiran ka seenaa keessattuu beeku. Even biyyoota dhiyaa keessattuu Kanaadan mirga gos kana uummata afaan Fireenchii dubbatu ka Keebekii fi hayyamtee fi jirti. Ingilizii jechuun heerisii keessattuu waan gos kana hin qabdu referendamii uummata Iskootlaanditii fi hayyamtee jirti. Kanaafuu heerii kun jiraate jiraachuu baate mirga ofiin of bulchuu Itoophiyaan heeran daangessu dandeetti ka jedhamu akka yaadattu hin jiru. Garuu tattaaffii mootummaa kanaan akka na fakkaatu warri ilaalcha dullacha sirna durii qabu na fakkaatu amma warra Tigraay mo'anne yaada warraa akka ta'e heeraa kanallee mo'achuu qabna balleessuu barbadeessuu qabna waan jedhan kallattii sunittuu waan deemaa jiran na fakkaata. Seerri yookaan seera biyyattiirraa keeyyata 39 kana balleessan
ummata sabaaf sablammoota naannolee biraa hidhuudhaaf seera jijjiiramuudhaaf deemu moo Itoophiyaa takkitti jedhan san hundeessuudhaaf karoora lafa kaayame? I think kaayoonni warra jechuun sissiqaan seera koraasuutumaan itti deemaa jiranii kaayoon warra ka waliigala Itoophiyaa dullatti durii sun ka aadaa tokko qabdu, ka eenyummaa tokko qabdu, ka afaan tokko, ka alaabaa tokko ka isaan jiran ammaan tan dhiisan malee amantiilee tokko qabdu ka jedhamu Itoophiyaa gosuun hundeessuu fi waan deemaa jiran naaf fakkaata. Kaayoo itti bahiinsiisa dhuma irrattu Itoophiyaa ilmaan immiyyee, Itoophiyaa ilmaan nafxanyaa dharrawan, Itoophiyaa dullatti gosuun ka sabaaf sablammiin balfanii ittiin lolanii moo'atan san Abiy Ahmed warra moo'ame. Warri Amaaraa bara 1974 bara Mangistuu Hayilamaariyaam ilmaan sabaaf sablammiitiin moo'ame. Bara 1991 deebi'ee moo'ame. Kaleellee aga fagoo hin turre warra Tigraayitiin waraanan lafirrattu yaadanis moo'ame. Warra moo'ame kan waan irraa argatu beekuu qabatee yaada isaanii bakkaan baasuu fi carraaqaa jira. Wanni argu kan jechuudha. Galatoomii Kadiroomee qaama mootummaa keessa yeroo ammaa kana saamicha aangootii fi injifannoo jiraachuutu qaamonnummaa mootummaa ofii isaaniiti aktivistoota isaanii dabalateetiin dubbataa jiranii. Yoo PP naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kanatti humna ofiin dhaabbachuu qabdii gaafii jedhu. Dabalataanis immoo mariin biyyoolessaa haara barbaadamu yoo hin xumuramin yookiin bu'aan barbaadamu yoo hin argamsiisin waraanni itti aanu garee PP Oromiyaatiif Amaara jidduutti ta'a yaada jedhutu jira. Yaada kana lamaan akkamiin ilaaltaati? Gareen biltsiginnaa Oromiyaatii fi biltsiginnaa Amaaraa jalqabumayyuu irraa kaasee warra kaayoo gosa tokko hin qabne, warra ilaalchi yaada siyaasaa irratti walii hin galle, warra hegere Itoophiyaa irratti walii hin galle, warra gaafii kana deebii akkasii kennina jedhu waan tokko hin qabne, warra jechuun lachuu isaanii ergamsaa fi kanaan dura warri Hiwwahaati jedhu dhaabbatee ammaan tan ammoo carraa warraaf ta'e biyya bulchaalle jennaan biyya waliin bulchuufillee hin dandeenye ummata isaan lamaanii gaafila isaan barbaadan ka misoomatii fi nagaa araaraa buusuu hin dandeenye warra biyya akaabaa unkuraa jiru warra gos kanatti walii gala jechuudha. Warri kunini yeroo fi aangoo waan argatanii fi aangoo kennaa fi sodaa yookaan ammoo ilaalchi farra kenne ta'ee ilaalchi warra Tigraay kanatti jira. Warri kun aangoo kaleenutti fayyadame irra ture ammallee aangoo irraa buusne aangootti deebi'uu barbaadanii diina kenna kana tokkummaan dura dhaabbanna buusna jechuudhaani ilaalcha sodaa aangoo warra nutti ta'e kana barbadeessina irratti walii galan. Amma sodaan sun deemee jira jechuun sodaan sun waan fakkaati yeroof. Amma walitti deebi'uun oolan. Amma walitti deebi'uun jalqaballee irra kaasee rakkoon jijjiiramii kun eegii dhalate. Jijjiiramii kun eegii dhufeen dubattu gufuun jijjiirama kana guddaan tokkine. Gufuun jijjiirama kana guddaan tokkine. Warra Tigraayitii fi warra Oromiyaa jidduu miti. Yookaan ammoo warra kalee aangoo gadhiisee deemee fi garee ammaan tana aangoo irra jiru miti. Maddi rakkoo guddaan tokkine. Maddi rakkoo guddaa rakkoo cufa caalu wal dhaba waliigaltee dhabu yaada adda addaa ka wal dorgoma ka paartii diigaa ka biyya diigaa ka gaaf Afrikaa diigaa ka biltsiginnaa Amaaraatiif biltsiginnaa Oromiyaa jidduu jiru. Yaada araaramuu hin dandeenye yaada duddaa garaa ta'e yaada faallaa kanattu waan kana hunda uume. Abiy Ahmed ammoo yaada biltsiginnaa Oromiyaa xiqqoo tokkollee kakalee gaafa OPDO qabdu san hunda dhiisee odoo biltsiginnaan hin mari'anne biltsiginnaa hunda qabatee gara warra kanattu dhufuun biltsiginnaa Oromiyaa biltsiginnaa Amaaraatiif boojuu godhee harka kennachiisee galuun maddi rakkoo kana ka ta'e. Waraanii Tigraay sababa kanaatiif sababa biltsiginnaa Amaaraa dhalate lafa babal'ifachuu waan fedhaniif walqaayitii fi Tsagada deeffannaa waraanachitti nu banii banan. Suudaan wajjin rakkoon jirtu sababa kana. Benishaangul Gumuzii wajjin rakkoon jirtu kama takkalee sababa biltsiginnaa Amaaraatidha. Rakkoon naannoo Oromiyaa wajjin jirtu kaammaan ta'e weerarii Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaatii fi Wallagga Bahaa, Wallagga Horroo Guduruu, Wallagga tayaa jiru sababa warra Amaaraa kanaatidha. Rakkoon wal ijjeecha achi keessattuu ture. Naannoo Amaaraa keessallee sababa ilaalcha adda addaa ka biltsiginnaa Amaaraa mataa isaa keessa jiru. Rakkoon sun ala ajjechanii nama hoggana waraana Itoophiyaa Sa'aaree Mokkonillee dogongorumaa fi ilaalchi gos kana ka warra keessa dhufu. Asaan Simmenyoo Baqqalaa Faatii hundinuyyuu itti gaafatamaan hidha guddicha laga Abbayyaa rakkoo achi keessa dhufe. Kanaaf
biltsiginnaan Amaaraatii fi biltsiginnaan Oromiyaa yaad tokko irratti waliin galtu biltsiginnaan Amaaraa jidduu warratti tokkummaa illee hin qabdu jidduu warraa keessattuu wal nyaatisatu jira Oromiyaa wajjin ammoo wal nyaachuu irratti waan walii galtuuf waliin taate Oromiyaa nyaatti yoo Oromiyaa irra xiqqoo tokko boqonnaa argate deebite wal nyaatti ammaan tana warri kullachuu biltsiginnaan Amaaraati biltsiginnaan Oromiyaa yeroo gabaabduu fi wal nyaachuu dhiisanii nuun lachuu nyaatamuu deemna sodaan nutti dhufe warra Tigraahii kan ofirra dhiibna jedhanii walii galanii garasitti deemaa turan amma warri Tigraahii waan hin jirree fi wal nyaachuutu deebanii jiran kanaafuu waraanii kaabaa walloo kibbaa waagumraa gondarii kibbaatii fi gondarii kaabaatii fi naannoo Tigraahii barbadeesse sun yoo waraanii kun asii dhaabbate tanan waraanii kun kallattii jijjiirrate gara Oromiyaa dhufuu deemaa jechuudha gara Oromiyaa ka dhufuu deemuuf takka biltsiginna Amaaraattu gara Oromiyaatii fi gara Benishaangul Gumuziittu gara Finfinneettu babal'achuu fedha lama biltsiginna Amaaraattu sirna federeeshinii kaammaan tana barbadeessu diguu barbaada aktivistoota Amaaraatii fi warra miidiyaa isaanii wajjin tahanii kaan ammoo warra Tigraahitti duri labsaamaa ture ammaan tannutti labsaamuu barbaada ka jedhu warri biltsiginna Amaaraatii fi warri sirna dullacha ka biltsiginna keessa hin jirre ka akka Izeematii fi warri birallee yaada kan irratti walii galan jechuudha warri kunini kanaan durattu mishigiin kaabaa qofti hadiigamuu malee Oromiyaan taanan nuufi maalidha garbuudha haxaawanne sukkuumnee qofa soqnee qofa afaanti naqachuu nyaachuudha jedhee warra dubbachaa turetu ture aktivistoosuniiti maal jedhani mishigiin kaabaa hadiigamtu malee dahoon kaabaa gaafa hadiigamte Oromoon hunda dadhabu Madagaskaritti deebisaa jedhee namni muudamaan Abiy Ahmed Girma Seefuu Maaruu tokkofaatti dubbate ture Biraanuu Naggafaatti yaada akkasii dubbatanii turan kanaafuu waraanii kallattii jijjiirate ammaan ta'u waraanii nu arguu deemnu kallattiin haa ta'uuti kallattiin haa ta'uuti warra biltsiginna Amaaraatii fi biltsiginna Oromiyaa jidduutti arguu deemnu waraanii yaadaa waraanii ilaalcha tokko karaa ammaan tana jechuun marii biyyaalessaa jedhamu kanaan ilaalchi warra Amaaraa sun olaantummaa isaanii qabsiisuuf kaan ammoo waraanii daangaa babal'achuu waraanii saamicha exploitation daangaa babal'achuu irridentaa yookaan irridentizim karaa hundaan iyyuu babal'achaa dhufa kana wanni nu arguu deemu waraanii kallattii jijjiirratee malee waraanii hin dhaabbanne waraanii kun ammoo ammaan tan deeme maal dhuma irratti waraanii kun maalidha Abiy Ahmed illeen utubaan aqdiibanii faqdiiban gaafa aangoo isaatiif dhufuu deeman innillee jennaan namallee sabattanya nugusi aangoo jaalatan warri isaa lammaa hin mararfanne namichi lammaatti akkas gara jabaatu warra kanallee hin dhiisu akkuma kanaan dura convince goone fixne maali jedhan sun achillee keessatti rakkoo dhalachuu deemaa jechuudha karaa suniin kallattii warra jijjiirachuu deema kabiraa ammoo Isaayyaas Afwerqiitidha Isaayyaas Afwerqii ammaan tana Nagistiin Itoophiyaa isa mootin kontorbaandii ka to'atu isa sirna nagadaa ka to'atu isa bulchiinsa waraanaa tasgabbii tika ka to'atu isa maallaqa jechuun biyya sana sharaf biyya alaa ka to'atu isa Abiy Ahmed Isaayyaas Afwerqii wajjin akkamiin nagaa buusa akkamiin lafa Eertiraa fi murteessa jedhame deebisee kenna akkamiin Eertiraa fi Tigraay hariiroo gosa kamii qabdi Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo gosa kamii qabdi kun hundinuyyuu hin deebine amma afirra deddeebi'amee warra Tigraay mo'annee injifannoo jedhamee haa dubbatamuuti lafa dhiitamu malee kallattiin waraanaatii fi akkasumas akeekni waraana yaadattu jijjiirame bakkattu jijjiirame malee yaadii federeeshinii diiguu federeeshinii balleessuudha waraanii kallattii kaabatiin jalqabe ammaan tana jechuun karaa kallattii kibbaa jidduu deemachuu galatoomi kadiroo sagantaa keenya yaada kanaan haa goolabnuuti kanaan dura aktivistiin jaalatamaan Jawaar Mohammad muummicha ministeeraa fuula duraaf yoo dimokiraasii amma jiru kanatti fayyadamuu hin dandeenye dikteetarshipii irraa badaa ta'a jedhee prooftisaayiz waan godhe tokko ture muummicha ministeeraa ammoo haasaa dubbatan tokko ture biyyi kun yoo nan deeggarre waggaa 100 qabadheetiin uf duuba deebisaa waan jedhu muummicha ministeeraa haasaa isaaniitti milkaa'aniiran jettee adda milkaa'uu qofa akka gaarii milkaa'e Abiy Ahmed abbaa irrummaa isaa arginee jirra filannoon akka inni biyyatti mo'ate biyya diigaa jedhee jira biyya diigee jira dinagdee diigee jira waraana biyya diigee jira Abiy Ahmed dippiloomaasiin biyya diigee jira har'a dippiloomaatonni dhaabbileen dippiloomaasii gara Naayiroobiitii fi gara biyya biraatti baqachaa jiranii investimentiin biyya sunitti dhufaa hin jirtu biyyi suni ummatii beela'ee qaala'insa jireenyatiin rakkoo guddaa keessa seenee jira dinagdee waan diigamteef misooma wanni jedhamu ka waggaa 30 ijaaramee badee naannoon Amaaraa waggaa 30tiin duubatti deebi'ee Tigraay ammoo haga binak duubatti deebi'ee beeknu
walumaa galatti Abiy Ahmedii abbaa irrummaalleen diigumsalleen waan hundaan iyyuu waan hin godhaa jedhetti mirkanaa'ee jira. Waraan jedhamee waraana keessa baane injifannoo waraanatii malee gaafa jechuun qilleensi waraanaa kun bubbeen kun xiqqoo tokko gaabba jettee namni cuftu taa'ee waa haasa'uu jalqabe kasaara waraan kana maal akka ta'e arguu deemtan. Abinii mo'adhee aangoo irra turaa jedhe garuu Itoophiyaan mo'atamtee jirti. Itoophiyaan diigamtee jirti. Biyyittii dirree siyaasaatiin dirree mariitiin rakkoo furachuu hin dandeenye ka waraantu deemtu biyyi diigamti. Galatoome kanumaan haa goolabnu. Ayyaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 sagantaan sona guyyaa keenyarraa kana fakkaata ture. Mariin godhaa turres asumaan goolabama. Sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha. OROMIA11